Harga fuudhee akka hojjetanii fayyadamtoota fayyadamtoota chaayinaa gamtaan. Egaa har'a waa adda ta'e tokko qabatee jira. Namoonni biyyoota adda addaa keessatti akka fayyadamanii haasa'anii mee hagam akka irraa ta'ee jedhee kana malee ka'ee toofana mana warqii eegalee jechuudha. Egaa akkuma asirratti ilaalaa jirtan kana osoo kana keessaa tokko jedhamee hawwuun riggita cubbuu hin qabu ni hawwamaa jechuudha. Garuu wanti nuti irra goonu nu wajjin kan madaalu qabeenya keenya wajjin argannaa keenya wajjin kan wal qabatu waan xiqqaa ta'uu mala malee dhugaa dubbachuuf iddoo sallaqxee bakka an akka kootitti jechuudha. Bakka bitan baay'isanii ni bitu morma isaaniitti irratti kan sirriitti guddateetu mul'atu ijoollee isaanii kana keessatti maaliif jedhee garuu humni keenya waan jedhee tawwaa tokko yaade dhaabbadhee to'atu dargaa jechuu fi viidiyoo kana ammallee gaafii uume tarii isin immoo maal akka jettan hundoon baay'ee baraadeeyyuu iddoo keessatti waa tokko jedhama isaanii akka fe'amu harki isaanii bifti isaanii amma ni kaawwatu ni beekamu morma harki isaanii yoon kana biyya keenyatti yaadee jedhu namoota muraasa namoota Afrikaa biqilaa jedhu dhugaa dubbachuuf shamara biyya argaa jiran Tukko yeroo akka wajjin baay'inaan bituttumaa fi maal gurree galla ani garuu arginu wanti baraatti keessatti kanaaf dafeetu zaagoo zaagillee namidhaan qabaa kanaaf daqiiqaa shamarree maal jechuun barbaade nuti akkuma yoomi lafa kanatti garuu garboggaa nama uumu nama kamuu dhuguu yookaan walqixa jirma sagalee sammuulee fayyaa kennee garuu maaliif keessattuu Afrikaa keessatti waan hundaan kan dakka yaadanillee miti barbaadu bichaan jechuudha namni biyya keenya yaadanillee nama dakka gama yookaan daakamedha. Yaanni keenyallee baay'ee xiqqaadha. Oduu amma dubarri takka qabeenya qabaattee dhugaan isinii jedha warqiin morma ishiitu gurra ishiitu irratti kaawwattee toleente ishee san balleessuu yaadna malee waa hojjennee jajjabeessuu barbaadu jechuudha. Akkana kan nu keessa jiru kana hoggaan jiru kan nama Oromoo qofaatti walumaa galatti biyya sana jechaa turre malee saba tokko jechaa turre. Bakka nama kana akka maqastaati of jajuu jecha maalii kana keessatti kuntee baatee bakka waan akkanaa kana kennaan malee bakka dadhabbii garuu warroonni biyyoota bira uffana zuur jedhanitti wal gaara. Nuti amma takka warqii mormarratti qabdu wanni harka ishee warqii sa'aatii tokko hidhattee deemtu warqii biraan dabalu in arrabsinaa iyyuu yoon kana jedhu baay'inaan shamara yaaddee arrabsitu sun ta'e bakka foggoraan yoo jiraanisi itti faafatu ilaalaa barsiisuu baatee deemte waan akkasii bakka namni tokko caalee hoggaa argamu bakka nama sana jajjabeessuun baay'ee keessa keessatti Afrikaan deeme badii jiru. Biyyoonni Afrikaa deeman kutanii nu bira gaanii nu bira eessaa isa darbanii jiran jechuudha. Waan hundaanuu biyyatti san bichaa kan duuba jiru. Amma namoonni baay'een isin biqilfamuu dhabuu danda'a. Ejaa miidiyaa fayyadamu, ejaa bilbila cufnee bannu, ejaa waan asirratti ta'u kanaan waan wanni chaayinaa keenya irratti waan adda addaa hojjennu kanaan beekna jechuu ni dandeenya. Beekumsi jechuun mee warroota biyyoota biraa warra xiqqaa ta'an amma mee warra biraa keessaa waan nuyi madaaluyyuu shamarreen nama wanni amma Filiippiinii namni Afrikoota kanaa fi mee ofuma bira qabaadha. Ilaalchi isaan ofiif qaban ilaalchi isaan bakka ofirratti fokusii godhanii fi nu immoo deebi'aa ilaalaa
sirriitti beekumsa harka isaa ida'ee isaa mindaadhaa qacaraa waggaa qacaran argitanii jiru. Mana tokko keessa waggaa hojjetan isaan 2,000 waggaa hojjetan ati 1,000 hojjetan. Sababbiin isaa bakka isaan warroota koonfideensii mataa ofii qabu, beekumsa mataa ofii qabanii, dandeettii mataa ofii qabanii bakka waan hundaanuu kan nama qaban. Nuti garuu birri kuma akka feenii waggaa deemu beekuramu fakkeenya amma bara kana keessa dura baay'ee qacaratan. Malee yeroo duraanii waggaa namaa waggaa sadeen baranaa birri kuma waggaa lama kanaafuu maaliif waan hundaan kan hojjeteetu bitatee yoo argi akka inni uffateetu hin baane bara akka tasnoorratti kan inni kan maaliif garuu sammuutti keenya hiyyummaa sammuutti illee ni qabna bara nuti uummanni Itoophiyaa kun hiyyummaa yookaan ofiinumii bichaa yookaan qarshii bichaa osoo hin ta'e rakkina sammuutti ni qaba bakka isa obboleessa nu ol ta'e keessa dhaqnee cabsine obboleessa kana deemna malee obboleessa kanarraa wayiin barate akkasuma immoo obboleessi darbee deemellee waan mul'ata isaa keessa darbisan milkii isaa san icciitii godhachuu qabata sitti himee rakkoo guddaan saba keenyaa kan amma fakkeenyaaf Dubaayii kana keessatti uummanni Gibxii nuti isaan jechuun jallisanii firummaa isaa wal firoomsa akka isaan hojii oggaa arganii wal bira hin dabarsanii hojii dhiisatti ganneen Itoophiyaan waggaa bitan wanti gadi bu'ee hin jira yeroo qabeeyyeessi isaan maamilaatti kan baranii waan adda addaa sa'aatii 24 keessatti akkaataa godhatanii jiru wal bira hin dabarsan nuti adda addaa ijaaranii nuti adda addaa kan mana isaanii kan jiru ijaaranii nuti adda addaa waan wal bira darbanii harki isaanii muluu warqi mana isaanii sababbiin isaanii gurgurtii isaan qabanii adda addaatti itti qabatanii nuti garuu oduma namni tokko mul'ata qabaatee nuti koottaa walitti makamna odoo jedhee jechuudha uummanni biyya keenyaa kun waliigaltee dhiisiti maa odeessiti waan akkasiisan warratti xiqqeessuu deemna dhugaa dubbachuu jaallatanii laalee tananii mana warra kana deebitu jechuudha bakka waggaa isaan bitan laalee haala hunda laalee sabi ko nga. Jiraannee jirra gaarii sa'aatii badaa sa'aatii jiraannee jirra oduu dhaloonni duuba dhufuun ijoolleen keenya waan gaarii akkuma hojjetanii kanatti dhaalanii hedduu itti gammada garuu namni tokko gubaasaa tokko ni yaada malee waan tokko hin qabu namni yaada tokko qabaate akka tuffatama dhibbuun nuumtu waliin walitti waa xiqqoo qarooma adda addaa biyyaa arganne jennu itti qarooma maal argamaa nuti bara kanatti miidiyaa irraa jibba arrabsoo oduu adda addaa yoo ta'e malee sanuma keessa nu darbee amma ilaalanii akkaataan isaan namaaf qaban gaafa yaadeetu jennu odoo danda'ameetu dhaloonni keenya dhaame hedduu islaamni ammaatti sammuu kana kiroorooksiidhaan illee miiccinee ni haqama jedheetillee hin yaadu sammuu ilma namaa baay'ee ulfaataadha. Biggiit immoo waaqayyo wanta illee ni jijjiiruu danda'a oduma dhalootni baay'ee hawwatu garuu oduma namni hundi gaafa obboleessa gaafa jijjiiramudha namoonni viidiyoo namoota namni akkanatti jedheetu baay'ee milkaa'ina icciitii isa dhuunfaasan jedhee namni sababbiin isaa maali akka waa ta'ee yookiin hawaa ta'ee fidee wayii malee milkaa'ee miidiyaa irratti waan argaa jiru lafa irratti argaa jiru miidiyaa irratti icciitiin miizaraatu yookaan immoo akkas dito yung shop na miti kana
كيسر مكان مكان وجدي وأكل نجيب مقالة كان أيام هذه تكون ديماني وأنا أدرك أنه وأنا جاء زيتنا وين هذا مالي الشوق يلقي كون الموقع يلقي أبيك نماذج تعرف أني وانا من الوقت اللي يجي وفي الليل أشي سنباش له هذا كل من الوقت وانا كثير هذا ليش ما أنا ما بكتير وجه تكمل مالك شبارة من ذلك يا ولادي حتى الوقت من كيف يتبع ما يفكر بعد أوكي من أوكي ستقول بيرنا باين حريتي فامي حريتي ريال توب إنه haga video birate walitti deebinuti turtii gaarii naqaadhaa yaada